qulqulluu keenya keessa Qorontos isa lammataa 3:8 naaf dubbistu. Ammas nuyi fuula keenya otoo naguuggatiin ulfinni gooftichaa nurraa akka calaqqisu ingoona nuyis ulfina gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf akka goofticha biraa isa hafuura sana biraa nuuf dhufetti injijjiiramna. Ol kaas arraa qabe barri kun jijjiirameera eebbatti siifaa jijjiirama. Meeqoy harka keessan ol kaasaa nama waaqayyo wajjin dubbisna sagalee kan baay'ee dinqiidha baay'ee sagalee ajaa'ibaa ta'e dubbisaa wajjiniin. Ammas nuyi fuula keenya otoo naguuggatiin sagalee ol kaasaa ulfinni gooftichaa nurraa akka calaqqisu ingoona nuyis ulfina gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf dhufetti ni jijjiiramna. Ameen. Akka jedheen dubbata ganamata ulfinaan jalqabna ulfinaan xumurna. Ulfinaan jalqabteetta ulfinaan xumurtaa dabala naa ta'eera akka ammoo naa ta'eera jira ulfinni haaraa mana keettaa ta'u eebbaara mana keettaa ta'u nama sincinee jiru qabaati har'a waan taaraa sii ta'eera mana keetiif Jirenya keetiif karaa keetiif sii ta'eeraadha. Mee ofitti dubbadha ulfinaanan jalqabaa ulfinaanan xumuraayidha. Namarraa amantaa jechi kun haphee ta'e isinirratti haa mana keessan irratti haa qabatu. Lafa nama dubbisatti sagalee waaqayyoo ergaa guddaadha kan itti dubbatu baraka kumoo faafaana. Musee nama waaqayyoo wajjin wal qabsiisee dubbata. Musee namni waaqayyoo tulluu Siinaa irratti guyyaa 40 fi halkana 40 erguu kadhataa ture achirraa gaafa bu'e ulfina fuula isaa irra dhufeerraa kan ka'e namooti baay'ee sabni Israa'el sun isa dhaaluu dadhabanii haguuggatanii. Phaawulos immoo iddoo kanatti dhufee namni waaqayyoo kan inni dubbatu warra waldaa Qorontos damee lammaffatu kan qirincaafi isaa lammaffaatti kan inni dubbatu waan guddaa ergaa guddaa tokko dubbata. Maalidha? Nuti garuu fuula keenya otoo naguuggatiin hafuura isa ta'e gooftaa biraa sanuuf dhufu kanaan jedhe. Hafuurri waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo akka nurraa calaqqisu hin goone. Kana qofa miti akkasii ayyaana kana fudhannee ulfinaa gara ulfinaatti hin darbina yookaan hin jijjiiramne. Akka mastaawutii laala mastaawutiin baay'ee adda daawwitii seeqama afaan keenya jechuun akkaataa kanatti jireenyi keenya ifee fuulli keenya ifee ol kaasaa ergaa sirriitti hima sagalee raajii ergaan kun maqaa Yesuusii lafa deemtan hundumaatti addi keessa naa ifu fuulli keessa naa ifu maqaa Yesuusii mee akka keessa mirgaadda keessa nama kaasan naa ta'eera jedhame bukutaa naa ta'eera jedhama dabala naa ta'eera jedhama waa'ee ulfina kana namni gaafaasoo waan salphaatti fakkaata namni tamma ulfina kan kennu nama waan gaarii hojjetu nama waan gaarii hojjetuuf kennu nama waan gaarii hojjetu kana qofa miti nama umuriidhaan illee guddaa ta'e nama kabajamaadhaa fi ulfinni barbaachisa jechuudha akka sadarkaa isaatiitti. Akka sadarkaa isaatiitti kabajatu barbaachisa jechuudha. Namoota baay'eef garuu waa'ee kabaja kanaa yookaan waa'ee ulfina kanaa nama baay'eef hin galu. Macaafni qulqulluu garuu waa'ee ulfina kanaa baay'ee jedhamure sirriitti nu hubachiisa yookiin nutti dubbata. Bara kana yeroo baay'ee nu dubbata. Namooti waaqayyootiin ala ta'an fuula isaanii waan barbaadaniin haqaatanii qibaatii barbaadan dibanii waan barbaadan dibanii iyyuu fuulli isaanii in calaqqisu yookaan hin bareedu. Laala inniif anaaf sin garuu keessa keenyatti karaa hin beekamne akkasuma
suijiwaiti marfe qoricha namni namatti dabarsuutti afurri qulqulluu keessa keenya seene ayyaanni waaqayyoo keessa keenya seene akka nuti rakkan akka fulli keenya daalacho akka jireenyi keenya hin banne waan ta'utti cobsu jira ol kan sirtima har'a qabee lafa deemu hundumaa taddargadhu maqaasi iyya ulfina waaqayyoo jedha ammayyo nagam dabala ulfina waaqayyoo jedha Natural harra kabe dan barri kuni barakut hanafiyu ulfina gara ulfina tanarba sene bisas kasa harra kabe yo hojjette hojii ke ulfina yo tajaajilli ke ulfina yo dubbate dubbii ke ulfina achala ti asirra ka to magaso iya na tere dira Jibata ulfina dindibamta inta ngajiru barbadu. Ene wali barbada. Lafa achi dem gonduma ulfini konsidu kadem. Mana kedu kadem. Trenya kedu kadem. Iya madan desa ulfina waaqayyo jeda. Ulfini koni ulfina tunama. Amen. Ola kata zemba shila boya. Hallelujah. Ati yes ati kabenya kabdati tinara ati hudara ati parena ati fokisana nje. Nuni ulfina kana to tombeki mana kenya sene mana mati kenya sene toko kenya foatela ulfina nota asi warriba na mati maya man to ulfina rata unaja ngara radaga mali sakate mbeku chiate mbeku warra kama fundura kana teso ulfina si kopaya yana kopaya jeda lugao elikas ulfina kurgao kana marra nufe wala Sani bende ke keso. Fini kunga fana manufe na maranufe. Wantajira na bangere na maraba. Ranu funa kaeso to. Iya na ranufe ratela. Aya katanya na masintume tukaba kazelani. Ana kabelani. Mana ko kesa? Trenya ko kesa? Oji ko kesa? Ulfina wa kayo mane? Ini dari kita ni. Dari kata apa? Insan bati warna jana nada kan? Ulfini mana kegala? Ayat di mana kegala? Di mana kegala? Iya ulfini mana kegala? Berjaya. Ya? Ulfini mana kegala? Ayo. Surat tahu. Ini nama sejarah nalar surat teran. Itu mana nalar? Yerot kombona? Ulfini waaqayyo narra waan dhufe anis mannikos jireenyikos injijjiira meedhaan natti argama lama ulfinatti deemaa jira akka dhembee ulfinatti deemaa jirta ulfinatti jedha deemaa jira harka kaas hin amantaa gaafa Israa'el wajjiniin warri Fari'oon deeman nuti hin ceenadhani bishaan duukaa isaan duukaa ce'uudhaaf deemani ulfina bishaanichillee ulfinni saba ta'uuf beeka waan ta'eef Israa'el ceesise gaafa warri Fari'oon dhufan hin liqimse. Ergaan qaba warra ulfinni maluuf ulfinatu ta'a. Ila arraa booda isinii fi diina keessan bishaan haa ta'u rakkina barbaade haa ta'u waan beeku isin sin dabarsaa isaan hin liqimsa. Chalu badia sorata. Iya na tere jeda. Ya kamadan desa ananda bayar me. Isan jeda. Illi ke famoda. Gana kun. Oi fakke kamra senetem. Gafa abinde be chator baboresa. Misra sidra kaptina ko fatti der bandade. Moti chufariya. Biya sare ne kurna to difam. Biya sare kesa telapsi gudda baase. Finale warre reka warre tunchaka warre gurgudda. Fina tigata gawe. Hallelujah. Wana gamatti. Fakkate me ko ganna ge banyan sinu. Jenna waka ko mare amma guyya makanati wonke sabi jenna jamein be kaisano juwabe bonde bifa warqati dabde kana fi sagani. Yo wal chenonja. Nu wal chuyo ma de bidde kanati kuganna male. Isa tinabde kana malintan. Yatina koina. Yatina ko. Yatina koina. Yatina ko. Sifin bita moda. Kanam bita me kabaina. Sanata tawa.
Siifin bitamnoodha neena ibiddichumatti gubannaadha. Yaa ibiddi baadha chaanaa kaana inamantu ergaan qaba. Waajjira barbaadan seenaa mana barbaadan seenaa lafa barbaadan gaa waaqayyo kana ibidda barbaade galaana barbaade haa ta'u otoo ati achi hin ga'in ni dursee seenaa. Dursee sii seenaa. Jarri penne Yisaaq Misraaq Abdinaagoon akkasumaaf hin fokkore. Isa isaan faana jiru isa isaan faana jiru waan beekani isa faana jiraachuu qofa miti. Dursee ibiddicha keessa waan seene Waaqayyo gosa rakkinni biddaa rakkinni dhibee rakkinni gidiraa hunni baay'ee siliqimsumaa dadhabe beektu warra kaaniif ibidda siniif garuu bishaan. Akkasumatti ibidda beela bobaasaa ol kaasee bobaa malee Misraaq Sidiraa Abdinaagoo fa'aa biratti ibidda osoo hin taane bishaan. Eegnaan dura seenee dhaamsa waan ta'eef sagannu yoo nu oolcha yoo nu oolchuu baate hin gubanna malee jennaan akkasee biyya sana keessatti isa beekamaa isaa fide ibidda dachaa torba bobeessani Sidiraa ta'u Misraaq ta'u Abdinaagoo keessa buusan. Ga'amee iyyaa tulfinna irra dhufe na jira. Akkan dubbadhu beeku nama tokkorra gadi ulfinni dhufeera. Kennaan keessa gaafa buusan oona dhaggeeffa keessa gaafa buusan gara bareedan naqanii akkas jedhe mootichi yaa Abdinaagoo yaa Sidiraa Misraaq si oolcheen natti waaqeffattu ibiddichi sin gubne amma warra gurguddaan dhaqe kan darbatame nama meeqa nama sadii Misraaq Sidiraa Abdinaagoon gaafa bareedan mootichi naqu nama furtaanii dhaabatu. Ilaksanii gal nama furtaanii jiru. Olkaas isa sodaate fuula kee beellama jiru keessa jedhe Yesuus ani seenee. Hin sodaatin ani siin seenee. Iyyaa beellama koo dursee Waaqayyo seeneera jedha. Naa seeneera jedha ammayya. Dhugaamo. Beeku sodaa fuuldura kanatti akkas ta'a jettanii qabdan hin beeku garuu ergaan dhagaye. Hin sodaatin mo'ichi kan keeta. Maaloo jettani siin seeneera. Maaliif yoo jette ulfinaan jalqabdee salphinaan xumuru no. Aychaalim. Hin danda'amu. Nama sincina jiru qabaatiin hin danda'amu jedhaatiin. Kuni qaaniidhaan ulfinaan jalqabanii salphinaan xumuru. Qaaniidhaan. Hin ta'u iyyuu malee. Jennaan isa irree qabu fidanii amma gaafa keessa godhan jarreen suni arkiin miilatti nama hidhaa isaanii cite malee bifti rifeensa isaaniillee maal hin taane. Hin gubannee miti hin jijjiiramne ibidda lamni isaallee guboonni isa bifa isaa jijjiiran goggogsee waan ta'e godheelle. Hin guban garuu isa guddaan sun dhufee amma itti darbatu baay'ee kan nama dhibu abiddichi barateera natti fakkaata. Barnoota keessaa yoo barnoota olaanaasa akkamitti naan jedha. Tokko jarreen irra ulfina jira. Jarreen kaleessuma nama naaqaatu ulfinaan jalqabde. Nama baay'eetti gara ol kaase. Yesuusin amanuun kee nama baay'eef salphina fakkaachuu danda'a lakki siif garuu ulfina. Caaluu baane amantaa. Ilaala. Ibiddichi beeka. Isa darbatame dhiise. Isa darbate foottuu. Ganama akkana Nebukadnezaritti iddee kanaa Nebukadnezar fa'aa gaafa dhufan. Isa darbatame miti. Inni darbatame harki isaa hidhaa. Miilli isaa hidhaa ture. Hidhaan harkarraa miilarraa hiikameera. Inni darbate immoo qabamee jira. Gubateera. Olkaasi. Adaara wangeela olkaasi. Amen. Harka lachuu olkaasi. Aduraa qabee asii baatee gaafa deemtu bara baay'eef si'aa kan turetu qabama Yesuus. Si'otoon taane isa si cabsee cabaa jira. Suuta iyyaa naateera jira. Sunaa eebbisu waaqa. Haleluuyaa. Galateeffannaa. Amen.
toka ina pera jedama enuse enuse ana ke ulfini galera ana ke dibati galera ulfina mpaka ulfina ntomta ani prevu wa ayo nantima pera kan aske sawa ayo atattaba namota pekam de namota furni iriani pena namala ma wa ayo dibata gudana sapaya dina makoka sapaya iya ani tumen kajera dibandi ka mamati namana dufe onna na magachi sakana kale sai thani kale onna gatefi dandala na madisi sa ojiwa tumana madisi sa yo biljen ko fanya tani akajira tani ko malto finni o kan dibandi ka ani ko ko ta se kan sikala lavati chuferio lavati makina lavati kotu lavati confortut karam beka yo fina serramo adesso mama sia mami Jessica kamera yeso na tena tena na tena ya ulfini na rabuera na sitana zuraka kama hola basia kambole dani luang ayo naras seras utera nani ulfina kana male inde devito anis adis nakana male inde bino inde fida Jesus lectures na pasa ala lecture na sagara ko sinu kamara res annana chacha harka kai kana huntuma iga baba Jesus ndifachase amoji ojota luba hadina arkal kai kana huntuma iga Jesus ndifachase digimti kanya tu kongola kanya tu buddha kanya tu asmati kanya challe kanya tu maka Jesus detara mustafa kare kanya ta bidaro sera harka kana rati bachase iya bitne rabuera jela jela de bana bitne rabuera jela de bana bitne rabuera jela harka ke ko ba bitne biasa mata ke ba bitne digimti kanya ta bitne rabuera kongola kanya tu rabuera rasa ke sankaran na abashia na mando haya usema amen amen rasa ke pesa netari kama ka super vani amonga nyamota paera huketo bagatu nelerka epake kanya de ngake kanya milikesi fana kantar ka badana raka me tutera magaso rasa ke kesa Jesus rasa ayo kufamana ulfina malaka filtema kulla kanna magun harfanat kulla illabat kulla rajumma kullumat kulla rasa widiwa ke yore rajula nanar kama nama tokko rabu hata widiwa ke chulu baba shele bele se papa so kokko she papa ta cheke terbe se ka nakabala tinadil to ulfina ke yore rajula nama tokko hola ba she papa ya dia nama suka eta kulla dina mano haya hatini mo she bebe lura ila ulfina rajula hola ba she ma so kokko raja hola dia hola ba she bebe bebe malaf kallala del boganoch sallu hola ba se dia sallu kalada ke kesa nasa dikalena ulfina tufa nama tokko ranarka wa kayo chole ko sabe ko nana chisa nanje daga namaka shele bebe bus logo do soto de papo de pula haya basapa pula atula basapa ala haya pira basaka kato ayu hatira je fara kitane mabwati ala basha makakato ayu hula ila tuchada etana mila na mabayera akana mabayera kuti aya basha putane amano abeka
kasa. Harka keessa ol kasa. Namni hundumtuu ka'ee dhaabatu. Namni hundumtuu ka'ee dhaabatu. Amma kana tattechaa ol kasa. Amen, amen. Hallelujah. Harka keessa rasa. Warri dhaabata rasa. Harka keessa rasa. Harka keessa rasa. Harka qabe ufumani sirriitti. Diinni keenya kaayyoof karooras ajandaas nu biraan qabu. Harka isa nu faana tokko lamadhee nu faana jee harka sittaan bifnaa eebbi haaraan nu argata. Ulfinni haaraan nu argata. Himati haaraan nu argata. Inni haaraan nu argata. Humna waaqayyoo ni barbaadda. Harka keessa daqiiqaa shan qofa kan hin caalle kanadha. Humna waaqayyoo kanadha. Reenya keessa mana keessa irra abaarsi jaba. Harka lachuu raasa ulfina waaqayyoo jedhamu badaa. Dabala mayyisa inni isaan akka jabaatu jireenyi isaan akka jabaatu nan godhaani. Nan argaa nama wayyaa haqiiqaa nan gada kaatu uffatee waan akka zayita wayii mataa nama tokko tokkotti gadi naquun argaa jira. Namooti tokko tokko amma too dhaabatanii hin kufu wallaalanii dibata guddaa isaan irra dhufa laafaa seekaa paarratee alaanta. Yoo laafaa ishee ilaalaa kufaa jiru namooti tokko tokko hin kufu otuma dhaabatanii. Qaba. Humna waaqayyo. Elama shula baba. Amen.